Yooyyaa ashamaa nagaa bultanii nagaa ooltanii daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo guyyaan har'aa kun inni guyyaa jalqabaa kabara 2021ti. Yookaan ammoo ammajii tokko guyyaan kun inni jimaata irra oolee baga nagayaan waggaa haarawaa bara 2021 isiniin gahee jecha odeeffannoo keenya ka guyyaa har'aa isinii fi kurfeeffanne dhimmoota Oromiyaa ka Itoophiyaa fi Gaafa Afrikaati fi akkasumas odeeffannoo guutuu addunyaa isin biraan gahuu fi dhufnee jirra. Warri sagantaa kana daawwatan hedduu isin galateeffannaa, warri bira akka daawwatu yoo argitan qoqoodaaf facaasaa waliin nu gayaa isiniin jechuu barbaanna. Sa'aatii kan keessatti oduu isinii dhiyeessuu deemnu amma qaban garasitti dabruu deemna. Odeeffannoon jalqabaa kunoo kana itti dhiyaadha dhageeffadha. Warra Soddaatii fi Abiy jidduu waldorgoomin hammaatee jira. Warra dorgommii hammaate kun bifa akkamii qabataa deema yookaan ammoo arrabsoon biltsiginnaa jidduu jirtu walitti ka'iinsi warra maal fakkaata odeeffannoo jettu karaa miidiyaalee hawaasummaati fi akkasumas karaa miidiyoota habashaatiin wantoota gabaafamuu isin biraan gahuu deemna. Yuunivarsiitiin Addeegiraatii guutumaa guutuutti barbadaa'ee barattoonni yuunivarsiitii Addeegiraat barana maal tahuu deeman kaa jirulla odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Bilisummaa Suudaanii waggaa 65ffaa ilaalchisuudhaan hoogganaan caaffee birmadummaa olaanaa Suudaanii Abdul Fattah al-Burhaan haasaa godhanii jiranii. Mootummaan Itoophiyaa Suudaan Itoophiyaa weerartee odeeffannoo jettu guutumaa guutuutti kijibaa jedhee lafa kennammoo deeffannee jirra. Kagadafta ammoo deeffachuu itti fufna balbaltii nagayaa ammallee mariinni jirti jedhee Abdul Fattah al-Burhaan dubbatee jira. Odeeffannoo kanan isin biraan waan geennu qabna. Itoophiyaan yoo haala Abiy kanattu deemte taate biyyiti sun diigamu barbaadaahuu deemti jechuudhaan foreign poolisiin gabaasee jira. Akka foreign poolisiin gabaasetti Itoophiyaan yoo rakkoolee hundaayyuu humnaan furra jettee gaaffii sabaa fi sablammiitiif beekamtii kennuu danda'e kan waraanattu gargaaramtanan biyyittii sun hiree Yugoslaaviyaatti mudachuu deemaa jedhee jira. Odeeffannoo kanan isin biraan gahuu deemna. Baqattuun Oromoo ka Xaaliyaan keessatti hojii re'ee horsiisuudhaan faarfamaa turte ka torbaan kana keessatti hojjattuu isiitiin ijjeeffamte Ajjituu Ida'oo guddataas dhimma ishee irratti waan barreeffametu jira. Yaadannoon ishii geggeeffamee jira. Gaazexaa The Guardian irratti odeeffannoo sunis isin biraan gahuu deemna. Karaa biraatiin ammoo bara 2021 kana seenee jira. Itoophiyaa fi Eertiraa jidduus rakkootu dhalachaa jira. Naannoon Amaaraa restii deeffachuu waan jettu tokko qabdanii beektanii lafa akka Walqaayitti Raayyaa fi Tsagade ka Tigraahii irraa qabanne hin deebisnu jechaa jirti. Eertiraanis ammaan tana lafa Tigraahii ka qabanne Baadimmee Tsoorana Zalambessaa hin deebitu qaama bilisummaa yookaan ammoo birmadummaa Eertiraa jechaa jirani. Hariiroon Itoophiyaatii fi Eertiraa kabara kana garamittu deemuttu jirti. Odeeffannoo Eritiriyaan waraan ishii gara daangaa Suudaanii dhiyeessite eegi jedhameen dubattu Misiriin ammoo waraan ishii gara Suudaanii galchite kaa jettullee odeeffannoo kan yeroo hedduu isin biraan gahaa jirra. Irri deebisnee wantoota gammaa jiran isin biraan ka gahuu deemnu ta'uutu isinitti himaa. Dhaabbileen falmitoota ka hayyamni isaanii haqame gariin isaanii ibsi baasaa jiranii, gariin isaanii ammoo ibsi gaazexaa kan isaan kennuu fi yaadanii irra haqamee jira. Kunillee odeeffannoo isin biraan gahuu deemnu. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo haala hidhamtoota siyaasaa Oromoo dhimma Jawaar Mohammad illee hin daganne odeeffannoo sunillee ka isin biraan gahuu deemnu ta'uu asumaan isinii ibsina. Guyyaa har'aa jimaata ammajii tokko bara 2021 matoota dure sun irrattu xiyyeeffanna amma gara bal'ina odeeffannoo keenna ka isin biraan gahuu fi karoorfannettu dabarra. Biltsiginnaa Oromiyaatii fi biltsiginnaa Amaaraa jidduuttu walitti bu'iinsi waldhabni dorgommiin hammaachaa jira. Biltsiginnaan Amaaraa karaa miidiyaa warraatiin karaa aktivistoota Amaaraatiin akkasumas karaa Abiniitii fi karaa dhaabbilee ilaalcha Amaaraa deeggaraniin biltsiginnaa Oromiyaa irrattu
duula maqaballeessii duula yaasammuu banuudhaan harka micciiranii waan barbaadan hunda argachuu itti fufanii jiran. Abiy Ahmed warraaf jecha naannoo Tigraay irratti waraana bane ammaan tanammoo isaaniif jecha Suudaan irralleetti waraana banuu fi kadeemuu fakkaata. Isaaniif jecha gaagaaminsi guddaan hagas gahu Beenishaangul Gumuzii keessatti turate. Biltsiginnaan Amaaraa wantoota barbaadanii abbaa biyyummaa Amaarii Matakkal irratti qabu, abbaa biyyummaa yookaan ammoo ristii deeffachuu Amaarii jechuun Walqaayit Sagade raayyaa irratti qabuu fi dhimma Finfinneetii fi Federeeshinii ammaan tana jirtu diiguu yookaan ammoo gaafii uummata Amaaraa kadeebisu Amaaraa bal'oo hundeessu Amaaraa abbaa biyyummaa Finfinnee irratti qabdu hundeessuu fi akkasumas karaa imaammataa biyya alaatiinis aadaa fi afaan Amaaraa guddisuu fi imaammata biyya alaa keessattuu Amaarii bakka qabaachuu qabuu fi turizimii fi badhaadhinni Itoophiyaa dhufuu keessatti Amaarii jechuun badhaadhinni isaa maluu gaafachaa jiranii. OPDO'n karaa biraatiin wanni isin Oromiyaa godhaa jirtu hin jiru. Ammaan tana wayita Hiwwahaati yookaan ammoo juntaan sigibgibii jedhanii Biltsiginnaan waliin lolte mo'atamee jirutti Biltsiginnaan Amaaraa ulee isii gara Biltsiginnaa Oromiyaattu waan deeffatte fakkaatti keessattuu ajjeechaa Beenishaangul Gumuziitiin duubattu warri Abini jabbileen Biltsiginnaa Amaaraa Abiy Ahmed biyya Itoophiyaa bulchuu hin dandeenye dhiifama gaafate aangoo gad haa dhiisu jechuun isaanii yaadatama. Aangoo gad haa dhiisu eeginni jedhan duubattu warra Abini kanaaf dubbi himaanii waajjira Biltsiginnaa damee Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa Areedoo deebisee fi warri kanaanii jabbilee wayyaanee yookaan ammoo Hiwwaati Manfas Lijochi ilmaan hafuuraa wayyaanee warra hambaa wayyaanetiin guddate kakaayoo wayyaanee ka biyya Itoophiyaa sabaa fi sablammii diiguu fudhatee bobbayaa jiru ka raajii fi wantoota ajaa'ibsiisoo muummichi ministeeraa hojjate hubachuu fi sammuu hin qabne jedhee arrabsee ture. Achiin duubattu warri Amaaraa kunis Taayyee Danda'aati deebisanii jiranii deebisuu qofa osoo hin taane arrabni warri Biltsiginnaattu hambifate akka hin jirre kadhagamaa jiru. Arraba ammaan kana Biltsiginnaa arrabsan keessa itti gaafatamaan hariiroo hawaasummaa Biltsiginnaa obbo Kiristiyaan Taaddalee warra jechuun Biltsiginnaa Oromiyaa kana hagi isaanii waan itti hime fakkaata. Arraba isaanii arrabse kana keessa maqaa uummata Oromootiin yookaan ammoo uummata Oromoo maqaa godhatanii faashistummaa jalatti dhokachuun hin danda'u jechuudhaani Biltsiginnaa Oromiyaa faashistii jedhee dubbatee jira. Kanaan dura anattu irra caala Oromoo waan ta'eef aangoo naa malaa jedhee Biltsiginnaan Oromiyaa ka OLF yookaan ammoo ABO'dhaan wal lolaa ture. Yeroo ammaan tana sambira darbee anattu irra Amaaraa miidha jechuudhaani propagaandaa hammeenyatii fi gocha hammeenya ka uummata Amaaraa moggaatti qabuu fi miidhuu hojii irra oolchuu fi carraaqaa jira jechuudhaani Biltsiginnaan Amaaraa Biltsiginnaa Oromiyaa karaa obbo Kiristiyaan Taaddalee Tsaggaayee kanaan himata. Kiristiyaan Taaddalee Tsaggaayee haala ammaan tan jiru kanaan warri Oromoo ka biyya qabate maqaa Itoophiyaa dhaawate Itoophiyaa faarsaa jirullee hojii warra ka Itoophiyaa diiguu ka bakka hundattuyyuu ibidda qabsiisu ka uummata Oromoo uummata arjaa fi tola sabaa fi sablammii hundaanuu walitti buusu yeroo ammaan tana uummati Oromoo guddichi haalii siyaasa faashistii Biltsiginnaa Oromiyaa kanaa fi dahoo ta'uu danda'u hin jiru jechuudhaani. Ammaan tana faashizimiin jechuun Biltsiginnaan Oromiyaa gaafinni barbadaahu Itoophiyaan dhalachuu eegalti jechuudhaani faashizim sikas የኢትዮጵያ ትንሣኤ ይጀምራል jechuudhaani qeeqaa isaa Biltsiginnaa Oromiyaa irrattu dhiyeessee jira. Isa qofaa miti Biltsiginnaa Oromiyaa kan irrattu aktivistoonni Amaaraa hedduun isaanii ammaan tana duula geggeessaa jiranii Biltsiginnaan Oromiyaa waanuma fedhe argatee jechuudhaani. Waanuma fedhe argate jechuudhaani aktivistoonni Oromoo wal harkaa fuudhaa barreessaa jiranii. Kakkana wanni ammaan tana geggeeffamaa jiru dhaabbati jechuun Amaaraa ibsallee baasee jira. Uummata Amaaraatiif yeroo ammaan tana qabsoon Amaaraa maal akka barbaachistu maal akka godhuu qabanii ibsa bara haaraa wallee baasee jira. Sun ammaa fi asumattuu haa tursinitu dhaabbanni Amaaraa kun karaa aktivistoota isaatiin Biltsiginnaan Amaaraa ijoollee akka Dassaaleny Caannee Daanyoo hoogganaa fi hundeessaa Abin akkasumas itti gaafatama hariiroo hawaasummaa
Kiristaanii Taaddalee Tsaggaayee yookaan immoo Damallee Taaddalee Tsaggaayeetii fi akkasumas karaa aktivistoota akka Muluqan Tasfaa Ofaatiin akka Geetaachoo Shifarraa Ofaatiin duula banaa jiru itti fufsiisee jira. Biltsiginnaa keessa taa'uu hin dandeenyu amaarii biltsiginnaa irraa bahuu qaballee yaada jedhan dhiyeessaa jiranii as gaddaa inna yagadaa direjjitachuudhaan biltsiginnaa akkasumatanii ajjeefamaa fi ajjeesisaattu waliin jira. Ajjeefama jechuun uummata amaaraa jechuudha. Ajjeessan ammoo biltsiginnaa Oromiyaa tahuu isaati. Dhaabni kun diigamuu qaba malee waan waliin qabnu hin qabnu jechuudhaani akkasittuu biltsiginnaa Oromiyaa arrabsiisaa jiranii. Biltsiginnaan Oromiyaa arraba kan hundaayyuu ka argate waan isaan jala fiigee isaan gunatuu isaan kadhatuu fi akka ta'e kadhagamaa jiru. Walgahii biltsiginnaa sadarkaa Itoophiyaatti dhiyoo kana gaggeeffame irrattu biltsiginnaan Oromiyaa biltsiginnaa Amaaraa maqaa warra Benishaangul Affarii Somaaliitiin eegii qeeqa guddaa irrattu dhiyeessise jedhamee himatameen dubattu amaarii karaa miidiyaa isaaniitii fi dhaabbilee Amaaraatii fi akkasumas paartilee falmitoota maqaa Itoophiyaatii fi Amaaraa dhaawataniini duula bal'aa kana biltsiginnaa Oromiyaa irrattu bananii. Keessattuu amaarii miidiyaa waan qabuu fi karaa miidiyaa warraatiin duulii warri biltsiginnaa Oromiyaa irrattu bane akka malee laalleessaa fi duula bal'aa akka taate ka dubbatamaa jiru. Warri Amaaraa ka ammaan tana Abiy Ahmedii faan biltsiginnaa faadhan faashistii jedhani ka Abiy Ahmedii faadhan as gaddaa'e jedhaman kunin sila adoo kafaa'uun waan akkasii dubbate yookaan ammoo odoo sila abaa'uun waan akkasii dubbate hunduu isaanii warri kun harman hidhaa jiru jechuudhaani aktivistoonni Oromoo takka takka barreessa jirani. Yaada kana warra dhiyeesse keessa Iyyaaspeedee Tasfaahee nama tokko odoo sila waan ammaan tana warri Oromoo warri Amaaraa jedhee kan Oromoon jette guyyaa tokko noolanii dhuftee biltsiginnaani morma qabdee man hidhaa darbiti jechuudhaan dubbatee jira. Warri Abiin morma qabame mana hidhaa hin seenu sababni isaanii maal jennaani warri waan abdatee qabani biltsiginnaa Amaaraa waan jedham tokkottu jira jechuudhaani hoolan abbaa cimaa qabu duba ala bulfataa yookaan ammoo eegee ala bulfataa waan jedhu sanittuu jira jechuudhaani haala ammaan tana warri Amaaraa sabaa fi sablammii Oromoo fi biltsiginnaa Oromiyaa akka fedhanii arrabsanii waan fedhani taayane kana akkasittuu ibsaa jiranii kan qofaayyuu odoo hin taane pirezidaantii Oromiyaa Shimallis Abdiisaa maqaan ittiin hin jedhamne hin jiru waanum fedhan jedhame Adaanech Abeebee Shimallis Abdiisaa Lammaa Magarsaa hunda warraayyuu mukitti cabsaa jiranii warri kunin garuu namni abbaa kana jedhuun hin jiru. Ummata Oromoo miskiina nama dhaabbatuuf hin qabne abaa'oo shane jechuudhaan warra Amaaraa gammachiisuu fi ijjeesaa jiranii. Warra gammachiisuu fi duulaa hin taane Benishaangul Gumuz Matakkal Oromoo irratti Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Horroo Guduruu yookaan Wallagga Qeellam bakka hundattuu Booranaa Gujii duulaa banaa jiranii. Amaaraa gammachiisuu fi yeroo ammaan tana duulii gosa kana Oromoo irrattu gaggeeffamaa akka jiru kadhagamaa jiru. Karaa biraatiin gaazexeessota Oromoo kan dhimma Oromootiif dhaabbatanii ka biyya keessa kan akka Mallasa Dirribsaatii fi gaazexeessonni OMN hedduu hidhamanii jiranii. Gaazexeessonni Oromoo ka Reuters fi hojjetame ka akka Xiqisaa Nagaraatii fi Kumaraa Gammachuulleen badii tokko malee hojii isaanii waan haala hojii warra hayyamuun hojjetamee hidhatamanii jiranii. Warra biltsiginnaa Amaaraa wajjin tahee warra Izeemaa wajjin tahee Oromoo halkanii guyyaa arrabsu Oromiyaan diigamuu qabdu. Oromiyaan jechuun maqaa nu amma sitti dha'uun barbaannanii hoggantoota Oromootii fi maqaa Oromoo dha'uu akka Taamiraat Nagaraafa namni tuquu hin jiru, namni itti wadubbatu hin jiru. Biltsiginnaan Oromoo ammaan tana haala gos kana keessa akka jirtu kadhagamee jiru. Haala biltsiginnoota lamaan jidduutti walitti bu'iinsa dhalachaa dhufe kanaa fi deebii ka kenne dubbii himaa biltsiginnaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa qofa akka ta'e kadhagamee jiru. Obbo Taayyee Danda'aa yeroo hedduu ajandaa biltsiginnaa Amaaraa ka Amaariffaallee barreessee ofirra deebisuu danda'u isuma fakkaata. Warra biltsiginnaa Amaarota warra Abinii kana Qidduusuu Abin jechuun qulqullicha Abin yookaan immoo wayyicha Abinii mata duree jettuudhaani deebii kenneefii jira. Torbaan darbee Abiyyi aangoo gadaa dhiisu jedhee ka warri barreesse sunii fi Abiyyi mastigoo Amaareenyaan fiddanii warri ergamtoota Hiwwahaatii kun jechuudhaani abaa'oo shanee fi Abin waliin ta'anii tokkummaa isaaniitiin wayyaanee jalattuu galanii biyya kana diiguu barbaadanii jedhee barreessuun kiyya dhagahamee jira ka jedhee
warri kunin jechuun deebii naa deebisan keessattuu nama jechuun abaa'oo ta'ee kan muummichi ministeera bira hin jirre kan muummichi ministeera bira jiru kan ijjeesuu fi hin carraaqin si qofa waan jedhu tokko qidduus jedhanii akka qoosanatti deebisan jechuudhani anillee namuu warra kanaan jechuun qidduus abiin jechuun barbaada jechuudhani dubbata jirame gaafii hagaafannu jechuudhani itti fufuudhani Itoophiyaa keessattuu haga jijjiiramii kun dhufe warri qabsoo kan keessattuu hin qabsaawin የድል አጥቢያ አርበኛ jedhaan inni Abin kakalee waan tokkollee gumaacha hin gumaachini eegee jijjiiramee kun dhufeen duddubattu biyya kana ka'uun kuraa ture eenyu jechuudhaani taayyanii gaafate jira. Taayyanii warri Abin kunini ergamsa juntaa Hewwaati irraa fudhatanii Asaaminuu Tsiggee wajjin tahanii waxabajjii 15 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti Dr. Ambaachoo Abin fi Izez Waasee warra fakkaatanii warra ijoollee murannoo qabanii fi gootota qabsoo Amaaraa eenyutu ijjeesse jechuudhaan gaafatee jira. Formula yookaan ammoo akeeka juntaatiin uummata Oromootii fi Amaaraa wal nyaachisuun kaayoo eenyuti jechuudhaan gaafatee jira. Taayyeen jechuun warra Abin kanaani warra jechuun pirezidaantii Amaaraa ka duraanii pirezidaantii Amaaraa ka duraanii Daanyachoo Mokkonnin Migbaaruu Kabbadeefaa warra akka Izez Waaseefaa ijjeese garee yakkamtoota jechuudhaanii himatee jira. Yoo waan ijjeechaa haasoftan taate namni sin caalaa waa ijjeese yookaan namni sin caalaa yakkamaa hin jiru jechuudhaanii deebii kenneefii jira. Biltsiginnoota lamaan hariiroon jidduu warra jiru hammaachaa akka dhufe kan mul'isaa jiru. Biltsiginnoonni Amaaraa kun yeroo hundaayyuu arraba gos kana godhanii Abiy Ahmed irraa waan barbaadanii argachaa jiranii waan fedhanii argachaa jiranii Abiy Ahmed yeroo hundaayyuu jechuun harka micciirameeti taayyee guyyaa tokkoo fi guyyaa lamaaf ergaa guyyaa tokkoo fi guyyaa lamaan duubattu warra Amaaraa kadhata. Warri Amaaraa haga ammaan tana wanni isaan barbaadanii dhaaban hin jiran. Jawaar naa hidhi jennaan hidhee fi OMN naa cufi jennaan cufsiise fi Lammaa nu ariisise jennaan ariisise Xajiba nu ariisise jennaan ariyee fi angoo irraa kaasii Dr. Warqinee Gabayyoo angoo irraa kaasee fi jira. Matakkalitti nu duuli jennaan duulchise jira. Juntaa Sigibgibii Wayyaanee irratti duul jennaan Meqalee irratti duulee fi jira. Abiyyi waan warri barbaadu tokko tokkoon godhaa jira. Garuu gaafii Oromoo hagamma tokkollee kan inni deebisu maaltu jira? Gaafiin Oromoo kan inni deebisu takkalleen hin jirtu. Ammaan tanadda jechuun duulii fakkeessaa goggoramu kunini Oppidiyoon aangoo dhabe irraa kan kahe miidiyaa dhabe irraa kan kahe waanuma warri Amaaraa mo'atu Oppidiyoon sila akka mootummaatti miidiyaa Itoophiyaa kan ammaan tan achi taa'ee warra arrabsu kan hunda riifoormi godhuu dandeetti jijjiiruu dandeetti garuu jijjiiruu fi yookaan beekumsa yookaan hubannoo yookaan ammoo jechuun fedhii hin qaban taati warri biltsiginnaa Amaaraa kun akkuma fedhe irratti ta'anii gaafini warra tokko tokkoon deebi'aa fi akka jirtu kadhagamee jiru. Arrabni jechuun taayyee danda'a arrabselleen bu'aa waan buusin barbaadu taayyee danda'a aangoo irraa ari'amu duulii jedhamulleen guddaan itti banamaa jira. Taayyeen jechuun yeroo dheeraa fi duulii guddaan itti godhamullee takka ajandaa Habashaallee waan faarsuu fi warrumattu jechuun obsee danda'aa jira. Jawaar Muhammad irrattu namni duula akka taayyee godhu hin jiru. Giraazmaachi girrisaa jechuudhaan Jawaar Muhammad rukuchisiisu Jawaar Muhammad arrabsiisu. Ajanda abaa'oo shanii arrabsiisuu irratti jechuun meeshaa guddaa ta'e taayyee waan war tajaajiluu fi taayyeen billaa qara lamaati. Yoo ajandaan Habashaa jiraate waan Oromoodhaa waamtaate Oromoodhaa abaa'oo irratti Jawaar irratti kafaa'oo irratti wantoota akkasii duula godha. Yoo Abiyyi muddamee ammoo jechuun xiqqoo waa takka madaalii eegsisuu barbaade Amaaraallee irratti dha'e kun uummati Oromoo kan jira ejjannoon jedhe namni itti fayyadaman waan taateef taayyeen ammatti jechuun garuu hin deemu baree 2021 bara jechuun wal dhabaa biltsiginnoota hammaachuu akka inni danda'u kadhagamaa jiru. Biltsiginnooti kun jechuun hammaachuu irra kan kahe waliin biyya bulchuu danda'anii gaafiin jettullee bara 2020 keessa gaafii guddaa ta'uu deemti. Biltsiginnaan Itoophiyaa barii isiin Itoophiyaatti diigdulleen barumaan dhufaa jiran kana haala ammaan tan deemaa jirtuun biyyittii kun afaan yookaan ammoo qarqara hallayyaa diigamsa akka jirtu kadhagamaa jiru. Walii galaa hin jirani wal hubachaa hin jirani. Hoogganaan
Abroonneti obbo Yiliqaal Geetinneti paartiin Biltsiginna jedhamu paartii ajaawaa tortora shama wayyaanee fi hiwwaatirraa konkolachaa dhufe ka ajandaa waliitii fi kaayyoo walii hin qabne warra jechuun wal hin dhageenye ilmaan masaanuu walitti guuramtee biyya diiguu fi kaayyoo godhatte ammaan tana ajjeesa fi ajjeesisan ka Itoophiyaa keessatti wanni hamtuu fi gadigaloo taate hundu irrattu naannoftee walgeetti jechuudhani miidiyaa Ashaara jedhamu takka keessattu gaafii fi deebii godheen dubbatee jira. Kanaan durattu Ihaadig dhaabbati jedhamu dhaabbata sodaataa fi dhaabbata nama ajjeesaa jedhee eegi dubbateen dubattu Biltsiginnaani ka tortoraa fi shamaa fi karoora ajaawaa kan akkuma jiruuni Ihaadig irra dhaalee dhufe ajjeesaa sodaataa qofa osoo hin taane ka ajjeese qomittiin dhaawatu jedhee dubbate jechuun kun hundi jechoota isaati afaan kiyyaa miti gaafii fi deebiin Ashaara gubbaatti dhiyeessuu hin danda'ama warra walii hin taanettu warra faanattu warra ilaalchi yaada hin qabnettu hattoota fi saamtotattu biyya waliin maqaa Biltsiginnaatiin hundeeffate Itoophiyaa ittiin deemuu carraaqaa jira. Xiinxala jechuun gaazexaalee Awurooppaa kalee isinii dhiyeesse keessatti Biltsiginnaa dhaabbanni jedhamu abbootii irree Ihaadigittu maqaa jijjiirrate kaayyoo abbootiin irree Ihaadig irra doota humnaan hojii irra oolfachuu barbaada. Suudaan ammoo haga tokkootii fi jijjiiramii dhufe keessatti mootummaan jechuun Abdallaa Hamduukii ka uummataatiif falmitootaa fi mootummaan waraana Albashir irraa ka aangoo dhaalee dhufe warri waraana ka Abdul Fattah al-Burhaanii hag tokkotti wal madaalanii waliin deemuu fi jijjiiramii warra milkaa'uu akka danda'u isinii fi gabaasuun kennanii yaadatama. Daawwattoota kenna jaalatamoo fi kabajamoo barii 2020 bara Biltsiginnaan wal nyaattu bara Biltsiginnaan wal balleessuu deemtu siyaasan Itoophiyaa inumaayyuu irra caala hammaachuu kadeemu. Biltsiginnaan Oromiyaatii fi Biltsiginnaan Amaaraa walitti jirtu. Biltsiginnaan Oromiyaa warri jalattu galtee gadegaloo ergamtu garbittii taatullee Biltsiginnaan Amaaraa jechuun akkuma kanaan dura jedhame dubartii ulfaati waan isiin barbaaddu fi sa'aatii isiin barbaaddu hin beekamu yeroo hunda waan adda addaa gaafii gaafachuudhaani kanattu na feesa kanattu na dharraasisa jechuudhaani warra Abiy Ahmedii mata dhukkubsu warra itti fufanii Biltsiginnaan Tigraayitii fi Biltsiginnaan Amaaraalleen lafa jechuun walqaayiti Tsagade Raayyaa fi akkasumas lafa daangaa irrattu bariisaa wal nyaachuu deemanii bara kana tahuu deema. Biltsiginnaan Somaalitii fi Biltsiginnaan Afarilleen lafa daangaa irrattu wal dhaban irrattu bariisaan wal nyaachuu deemanii bara kana Biltsiginnaan Benishaangul Gumuziitii fi Biltsiginnaan Amaaraalleen Matakkaleetii fi wantoota adda addaa irrattu bariisii wal nyaachuu deemtu. Bara kana Biltsiginnaan Oromiyaalleen maqaa baa'oo shanee balleessuutiin kafaa'oo balleessuun deeggartoota jawaarii balleessuun barii isiin ummata ufii nyaattee dhumerratti nafxanyaadhaan yookaan ammoo ufumaan nyaatamtu barii sunin baruma kana fakkaata. Biltsiginnaan uummattoota kibbaa kan naannoo adda addaa jirtulleen gaafilee sabaa fi sablammiin uummattoota kibbaa ofiin of bulchuu fi gaafatanii ka uummatii Walaytaa gaafatu uummatii Adiyaa gaafatu Kambaataa gaafatu uummatii Kafaa gaafatu uummatii Silxee gaafatu uummatii Guraagee gaafatu deebisuu dadhabuudhaani manii jechuun muka waliin hin deemne irra ijaarame kabaan isaa ka diigamaa jiru bu'uurii yayyabni ka diigamaa jiru ka gidaarii isaa gargarii jigaa jiru ka dongoraan isaa fafarqachaa jiru. Biltsiginnaan uummattoota kibbaa ka jedhamu kopheen faana kulleen bariisiin gargari deemtu bara fagoo hin jiru. Barii Itoophiyaa karaa siyaasatiin yoo fudhannu Itoophiyaan siyaasaan ishii bara kana akka malee hammaachuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Itoophiyaan barii 2020 siyaasaan ishii garam deemaa akka jedhu foreign policy waan barreesse qaba. Itoophiyaan bara 2020 akka Yugoslaaviyaa gargarii bitittinnaahuu deemti jedhe jira. Haalii ammaan tana deemaa jiru kun yoo ka itti fufe taate bara 2021 ta'uu baannaan siyaasan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana itti jiru ka humnaadhaan rakkoolee hundaafuu fala barbaadanii biyya san butuchuu biyya sun diiguu biyya sun dadhabsuu danda'a jechuudhaan foreign policy itti jira. Foreign policy rakkoolee siyaasaa karaa humnaatiin fala barbaaduun yookaan ammoo mala dhahuun hin taatu jechuudhaan rakkoo humnaan wafurraanii uummata birattii fi akkasumas paartilee bilisa baastota ofiin jedhan kan birattu qorrama hin furanne uumuudhaanii sun ammoo gara bilisummaatii fi gara biyyitii gargari diigamiinsattu akka deemtu godha jechuudhaan dubbatee jira. Fakkeenya kanaa fi ka tahu Marshal Tito jalatti Yugoslaaviyaanii ka yeroo jalqaba fakkeenya milkii waraana addunyaa lammaffaa duubadhaan dhalatte fakkaattu
deemtee Maarshaal Biroonzi Tiitoo biyya sun humnaan walitti qabee waa hundaayyuu humnaan furaa kan inni jedhee biyya afaan wal fakkaataa dubbatanii akka gargari caccabtu godhee jira. Abiy Ahmedii kan waggaa tokkoon duratti badhaasa Noobeelii Disembarii bara 2019 argate odoo waggaa tokko hin gahinu ummata isaa irratti waraana labsuudhaan ummata isaa diigaa naannoo tokko balleessee baqattoota 50,000 ol biyya ollaatti erge gargaarsi namooma ummati isaa akka hin arganne godhe yaamicha mariitii fi nagaa buusuu hawaasa addunyaa irra dhiyaate araara fi gurra cufatee jira jechuudhaan Itoophiyaan fakkeenya milkee irra fakkeenya badii taate waggaa tokko keessatti jechuudhaan bulchiinsi Abiy Ahmed hagasi hundayyuu hubannoon isaatii fi muuxannoo fi dandeettiin isaa yaraa ta'ee biyya kana ceesisuu fi dandeettii hin qabu jechuudhaan foreign policy barreessa jira. Foreign policy muuxannoon Itoophiyaa muuxannoo Yugoslaaviyaa irraa addaa miti. Itoophiyaanis garasumatti deemaa jirti. Rincici siyaasaa ammaan tana jiruu fi diddaan kukkuncuuftunuyyuu bacancaruun jijjiirama gara gargari diigamiinsa biyyattu akka geessuu danda'u kan dubbatamaa jiru. Biyyittii Yugoslaaviyaa kan magaalli ishee Belgrade turte biyya guddoo takka turte yeroo ammaan tana biyyoota 7 olittu addaan caccabte jirti. Itoophiyaan ammoo sabaaf sablammii qabdu kanaani biyya hedduutu gargari caccabu akka dandeettu ka eerame. Yugoslaaviyaan biyya akka Serbiyaa, biyya akka Montenegro, biyya akka Kosovo, biyya akka Bosniyaa Herzegovina, biyya akka Sloveeniyaa, biyya akka Croatia fi biyyoota xixiqqoo hedduu taate gargari caccabte. Biyyoonni caccabuu qofa osoo hin taane adeemsa caccabuu keessatti gaaga'amiinsi mirgoota namoomatii fi yakkii waraanatii fi duguuggaa sanyii ka Bosniyaa Herzegovina ummata musliimoota irratti ta'e achiin dubattu ammoo waraanii Kosovo ummata Kosovo ka Albanians irratti miidhaa guddaa akka dhaqqabse ka beekamu. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo bara 2020 dubbatti Itoophiyaan haala siyaasaa kanaatiin deemtee jennaan gargari bitittinnaa'uu akka deemuu dandeettu foreign policy xiinxalisaa cimaadhaan kalafa kaahe. Karaa biraatiin ammoo bara 2020 karaa dinagdee Itoophiyaatiin Itoophiyaan hiyyummaa hamaa keessa seenuu akka dandeettu ka dubbatamee jiru. Itoophiyaan bara kana uummata miiliyoonii 25 olittu beelahee gargaarsi namoomaa barbaada. Adoo Abiy Ahmed badhaadhina isinii fida jechaa jiruttu yeroo ammaan tana ummati Itoophiyaa harka gara afaanii ka jiraachaa ture ammaan tana waan afaan buufatu dhabe halkan agabuu yookaan beela akka inni bulu kadhagamaa jiru ummati miiliyoonii 25 ka gargaarsi namoomaa barbaadu kunini haala ammaan tana jechuun hongee fi awwaannisii dhalachaa jirudha. Rakkoon kun kan caalaa hammaachaa akka jirtu kadhagamaa jirtu. Itoophiyaan dinagdeen ishee dinagdee milkii guddinaa fi badhaadhina Afrikaa waggoota 25 darban kanaa fi kataate jedhee ka dubbate baankiin addunyaa bara dhuftu dinagdeen Itoophiyaa ka guddatu miti ka kontorfachuu danda'u ta'uutti himamuu deema. Sababni dinagdeen Itoophiyaa kontorfachuu deemuu fi sababa dhukkuba koronaa vaayirasii awwaannisa ammaan tan dhalachaa jiru lolaa akka malee miidhaa guddaa dhaqqabsee fi gaaga'amiinsa siyaasatii fi hokkara bakka daddaattuu kayaa jiruu fi lola naannoo Tigraayitii fi ammaan tan ammoo lola daangaa Suudaanii wajjin Itoophiyaan keessa seenuu dandeettu akka ta'e kadhagamaa jiru. Turizimiin yeroo ammaan tanattu gad bu'aadha. Itoophiyaan oomishishin biyya alaatii dhiyeessitus akka malee gabbu'aa waan ta'eef dinagdeen Itoophiyaa Abiy Ahmed badhaadhina fidaa jedhee dubbachaa jirullee akka malee hubamuu akka danda'u ka dubbatamu. Itoophiyaan yeroo ammaan tana ummata yookaan ammoo dargaggeessa miiliyoonii 25 olii ka hojii hin qabne akka jiru kadhagamaa jiru. Ummati Itoophiyaa harki wadhakkaattuu dhiyaatu sarara hiyyummaa gadi akka jiraatullee ka beekamee jiru. Itoophiyaa keessattuu Ihaadigii jalattu magaalota keessatti hiyyummaa hirdhisuun karoorii godhamee jechuun haga tahetti milki buusee jira akka jedhu dhaabbanni maallaqa addunyaati fi riippoortiin baankii addunyaa yeroo ammaan tana jiruun baadiyyaati fi jiruun magaalalleen lachuu qaala'insa hama agarsiisuudhaan hiyyummaan kanaan dura mootummaan hirdhisee deebi'ee ol guddachaa akka jiru ka dhagayamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya kan isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufnettuu jirra. Naannoon Amaaraa lafa Tigraahii ka qabattee Walqaayit Sagade raayyaa Ristiim abbaa keenyatti hin deeffannu jechaa jirti. Eertiraanis lafa Tigraahii ka qabattee Baadimmee
burree Tsoorana Zaalambessaa keessa akka hin baane dubbatamaa jira. Bara 2021tiin wanni ta'uu danda'u tokkini mootummaan Abiy Ahmediitii fi Eertiraan hariiroo warraa hammaachuu akka danda'u kan dubbatamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmedii yeroo ammaan tana uummata Tigraay birattu baay'ee akka jibbamaa jiru kadhagamee jiru. Sababni akka malee inni jibbamee fi Hewwahaatidhaan Abiy Ahmedii waan wal loleef osoo hin taane Isaayyaas Afeworqiitii fi milishoota Amaarattuu fayyadamee diigamiinsaa fi miidhaa gurguddaa naannoo Tigraay keessattuu akka dhaqqabee ka godhee fi akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Bifuma kanaan yeroo ammaan tana bulchiinsi naannoo Tigraay haaraawni dhaabbatee uummati wanni gaafachaa jiru Eertiraan yoom laf kenne keessa baati yooma birmadummaa yookaan walabummaa kenna argannaa milishoonni Amaaraa lafa Tigraayitii yoom dhiisanii ba'anii faana nurraa bahuu waan jedhu ka dhiyaachaa jiru. Abiy Ahmedii waraanii Eertiraa akka biyya dhiisee bahuu gaafachuu isattuu dhagahamee jira. Kunis dhiibbaa dippiloomaatonni mootummaa Itoophiyaa irratti godhaa jiranii fi mootummaan Itoophiyaa kasaaraa dippiloomaasii hamaa keessa seenirraa akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Haa ta'uuti malee mootummaan Isaayyaas Afeworqii lafa naannoo Tigraay ka kibbaatii fi jiddu galeessatii fi lafa jechuun gara magaalota gurguddoo keessa dhiisee deemuu danda'a. Garuu daangaa Eertiraa irra lafa jiranii lafa jechuun koomishiniin Aljeersii Eertiraadhaaf muree mootummaan Itoophiyaa haga ammaa kennuu didee keessa bahuu akka hin barbaanne ka dubbatamaa jiru. Isaayyaas Afeworqii falleen barnoota warra Amaaraa irra barachuu hin oolle ristii abbaa keenna lafa walii galtee bara koolonii Itoophiyaan Xaaliyaan wajjin mallatteessanii daangaa Eertiraa lafa ta'anii lafa kana gadhiisne hin baanu jechaa jiranii. Kun jechuun hariiroo Abiy Ahmediitii fi hariiroo Isaayyaasii hammeessuu akka danda'amu ka dubbatamu. Isaayyaas Afeworqii waraana Hewwahaatii barbadeessuutii fi Abiy daboo yaammatullee lafa Itoophiyaa koomishinii Aljeeriyaa Eertiraa fi murteesse kan ammatti dabarsee kennuu hin barbaadu waliigaltiileen akka sadarkaa addunyaatti mootummaan Itoophiyaatii fi Eertiraa eegii mallatteessaniin dubattu ka Abiy kennuu barbaadu. Isaayyaas ammoo waan kan gayadhe gadhiisuu hin barbaadu jedhee jechaa jira. Karaa biraatiin ammoo Isaayyaas waraan kana callisee Itoophiyaa fi hin lolle Abiyyii fi tokkoffaa Hewwahaatii balleessuu barbaada. Hewwahaatii diinaa isaati. Lammaffaa baqattoota Eertiraa adabuu barbaada warra Tigraay keessa jiraatanii. Ka sadaffaa Isaayyaas Afeworqii maallaqa guddaatu kaffalamee fi lola kana kalole. Isaayyaas Afeworqii lola kana jechuun saamicha Tigraay keessattuu geggeessanii haga ta'e irraa Abiy Ahmed irraa kaffalachuu fi carraaqus maallaqii kaffalamee fi waadaan seenamee fi duddaa garaadha. Haga maallaqa Itoophiyaan waadaa seentee fi sani guutumaa guututtu Isaayyaasii fi kaffaltu Isaayyaasii lafa qabate garii gadhiisee deemuu akka hin barbaanne ka dubbatamaa jiru. Barii 2021 Itoophiyaa fi Eertiraa jidduusi karaa dippiloomaasiitii fi akkasumas karaa dinagdeetiin rakkoo uumuu akka danda'u ka yaadamaa jiru. Odeeffannoo keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufnettu jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa Isaayyaas irraa amma gara Tigraayitu deemna. Tigraay ammaan tanallee bakka adda addaa keessatti hokkarrii dhalachaa jira. Hokkarrii dhalachaa jiru kunini jireenyaa fi jiru naannoo Tigraay keessattuu rakkisaa godhee jira. Yeroo ammaan tana wantoota bu'uura jireenyaa fi jiruu fi barbaachisan naannoo Tigraay keessattuu argachuu rakkisaadha. Elektiriikii, bishaanii akkasumas intarneetiin bakka hedduu keessa hin jiru. Bittaa fi gurgurtaanis bakka hedduu keessattuu gaggeeffamaa hin jiru. Waajjiraaleen mootummaa hojjechaa hin jiranii. Mootummaan naannoo Tigraayitii fi mootummaan federaalii yeroo hedduu ajaja dabarsullee waajjiraaleen mootummaa hojjettoonni ammaan tanattu tajaajila kennuu dhiisanii jiranii. Geejjibni naannoo Tigraay keessatti guutumaa guutuu bifa jedhamuun hin jiru. Gargaarsi namoomaa kan mootummoota gamtoomaniitii fi akkasumas dhaabbileen baqattootaa fi dhaabbileen mirgoota ilmaan namaa uummata Tigraayitii fi geggeessaniyyuu geggeessuun rakkisa akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Haalli Tigraay wayita akkasii jiru kanattu Tigraay keessatti ammoo gaaga'amiinsi guddaan dhaqqabee jira. Uummati miiliyoonii 2 oli gargaarsi namoomaa barbaada. Keessattuu daa'imman miiliyoonii 2.3 gargaarsi namoomaa hatattama barbaadan jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan mirga ilmaaniitii fi dhaabbatu yookaan daa'immaniitiif dhaabbatu UNICEF jedhamu tokko dubbachuu gabaasne turre. Karaa biraatiin ammoo Tigraay keessatti caasaleen misooma baay'ee barbadaawwan. Ka barbadeesse waraana Eertiraati. Ka biraa ammoo ka barbadeesse milishootaa fi faannoo Amaaraati. Warri barbadeesse kun waan kana bakkattuu deebisuun akka malee rakkisaadha.
ka wantoota guututti barbadaawan keessa tokkini Yuunivarsiitii Addeegiraatidha. Yuunivarsiitiin Addeegiraatii barbadaa'uun isaa barattoonni achitti ramadaman maal ta'uu deeman jennee kanaan durattuu gabaasa bal'aa hiree barattoota Yuunivarsiitii Tigraayittuu ramadamanii bara kana rakkisa ta'uu danda'e gabaasni turre mootummaan amma murtii dabarsee jira. Murtii dabarsanii barattoonni Yuunivarsiitii Addeegiraatii guututti waan barbadaa'ee fi baran achitti deemuu hin qabanii yookaan achitti deemuu yookaan deebi'uu hin dandamani. Haga Yuunivarsiitiin kun deebi'ee ijaaramutti barattoonni kun Yuunivarsiitii Meqalee keessattuu akka baratanii kan dubbatamaa jiru. Haa ta'uti malee Yuunivarsiitii Meqalee mootummaan Itoophiyaa haleellaa xayyaaraan irrattuu gaggeessutu dhagamaa jira. Haalli naannoo kanas akkamiin akka inni deemaa jiru ammaan tanatti hin beekamu. Hojjettoonni Yuunivarsiitii naannoo Tigraahii kan Meqalee dabalatee tokkolleen ammaan tan hojiirra hin jirani. Barattoonni nyaata dhabanii, barattoonni qulqullina dormitarii dhabanii rakkachaa jiraachuu fi gariin isaanii magaalaa Tigraahii kan Meqalee guddittii keessa deemuudhaan waan bitatan barbaadaa akka jirani. Haa ta'uti malee manneen nyaataa, reestooraantii jechuu kiyya, hoteelotaa fi bakkii jechuun dukkaalee waa gurguran hedduun cufa akka taate rakkoon guddaan akka gaggeeffamaa jiru kadhagamaa jiru. Yuunivarsiitiin naannoo Tigraahii kan Meqalee yookaan ammoo kan Addeegiraatii qofa miti. Yuunivarsiitiin Aksumii, Yuunivarsiitiin Maacoo fi Yuunivarsiitiileen biraa yeroo ammaan tana hanqinni dhiyeessitii fi akkasumas miidhaa waraanirra dhaqqabsiisanii tajaajila barattoota isaaniitti gaggeessu kennuu akka hin dandeenye kan dubbatamaa jiru. Barattoonni naannoo Tigraahii gariin isaanii gara Eertiraa baqatanii Eertiraa irraa gara Itoophiyaatti karaa xayyaaraatiin yookaan ammoo karaa geejjiba xayyaara waraanii Itoophiyaa dhiyeessa fi sararri xayyaara Itoophiyaa dhiyeessan deebi'aa jiraachuun kanaan duratti bifa adda addaatiin gabaafamee jira. Haalli Yuunivarsiitiilee naannoo Tigraahii kan bara barnootaa kana fakkaata. Kunin iddoo kanumaan ni jiru. Yuunivarsiitiilee naannoo Tigraahii barattoota eebbisan jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa torbaanota lamaan darban kana diraamatti akka inni jiru kan hubatamee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo bara 2021 wanni mootummaa Abiyyi mudduu deemaa keessaa tokkini waraana Itoophiyaatii fi Suudaanii jidduutti gaggeeffamuu dandayu. Waraanii kunini kan Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti gaggeeffamuu deemu haala akkamiitiin lolamuu dandaya yookaan ammoo waraanii jiraachuu dandaya gaafiin jettu mataa isiittu gaafii akka malee guddootedha. Suudaanilleen jijjiirraa gootee jirti. Umar Hassan al-Bashir abbaa irree biyya suni aangoo irra ariitee mana hidhaattuu galchitee jijjiiramii mootummaa siviiliyan yookaan mootummaa raayyaa uummataatii fi mootummaa waraana ka jechuun mootummaa Abdullah Hamdookitiif ka inni ka raayyaa uummata jechuudha. Kaan ammoo mootummaa waraana ka Abdul Fattah al-Burhaaniti waldorgomaa akkuma ta'e ta'anii jijjiirama kan ceesisuu fi qabsoo irraa jiranii. Karaa biraatiin ammoo karaa Itoophiyaatiin jijjiiramii qeerroon Oromoo bara 2018tti gootee guutummaan guututti harka waraanaa yookaan ammoo harka harcaatota hambaa Ihaadigii ka ta'e biltseegennaa bu'ee jira. Karaa kanaan kanattu deemaa jira. Biyyoonni lachuun iyyuu jijjiirama keessa waan jiranii fi waraani gaggeessuu danda'anii wanni jettu akka malee rakkisaadha. Dinagdeen biyya lachuu barbadaawee jira. Haa ta'uti malee Suudaanii gargaarsa guddaa baankii addunyaa dhaabbata maallaqa addunyaatiif fi Ameerikaa irraa argattee jirti. Gargaarsa meeshaa waraana guddaa Ameerikaa irraa argattee jirti. Gargaarsa waraana guddaa Misriillee irraa akka argattee jirtu kan gabaafamaa jiru. Biyyoonni Araballeen Suudaan duuba jiru. Gara Itoophiyaatiin ammoo dinagdeen Itoophiyaa bara kanattu akka malee gabboe bara dhufuttu kontorfachuu akka inni deemu kan gabaafamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo Itoophiyaan walitti bu'iinsa sabaa fi sablammiitiin unkuramaa jirti. Benishaangul Gumuz, Amaaraa, Oromiyaa fi uummattoota Kibbaatii fi Somaalii fi Affaar jidduutti walitti bu'iinsa hamaatu gaggeeffamaa jira. Suudaanis karaalee adda addaa Jabal Suudaan, Gaarreen Suudaan biyyoota jidduu galeessa almadaniin gara jechuun lixaatiin Daarfuur, Kordofaan karaa bahaatiin ammoo gara jechuun Algadariif naannoo jechuun laga Bayyaa kana fi akkasumas karaa Poorti Suudaan lafa Beejaa keessatti Suudaanis walitti bu'iinsa gosaatii fi walitti bu'iinsa adda addaa qabdi. Haala kan keessatti biyyoonni kun lamaan gara waraanatti akkamiin deemuu danda'anii dubbiin jettu mata duree guddaa taate dubbattee jirti. Garuu abbootiin irree Afrikaa dantaa uummataa dantaa biyyatti jiraachuu diigamuu dantaa hin qabdu.
aangoo irra turuu fi filannoo warra Abdul Fattah al-Burhaan hoogganaan waraana Suudaan aangoo irra turuu fi karaan gaarii waraana jaalachiisu Itoophiyaa wal loluudha jedhee amana. Abiy Ahmediitii fi warri Biltsiginnaalleen karaanii mootummaa isaanii jabeessu waraana godhuudha jedhanii Tigraay irratti waraana bananii ammaan tan ammoo Suudaaniidhaan wal dura dhaabbachaa jiran. Haala gos kana keessatti biyyoonni lamaan kunniin bara 2020 darbani. Bara 2020 isaaniitti darban kan keessatti maaltu maal ta'uu deema kaa jedhu xiinxaltoonni addunyaa yeroo ammaan tana wal harka fuudhaa dhiyeessaa jirani. Karaa Suudaaniitiin warri Abdul Fattah al-Burhaan fa'aatii lafa deeffachuu Itoophiyaa wal loluuni jaalatamiinsa fi fudhatamiinsa waraanni Suudaan qabu dabala. Waraanni Suudaan jechuun kanaan durattu maqaan isaa meeshaa Omar Hassan al-Bashir tahee xuraa'ee uf qulqulleessuu fi birmadummaa Suudaanii akka kaardii gaarii tokkotti yookaan carraa gaarii tokkotti fayyadamuu barbaada. Kan ammoo Sudanese Rapid Support Force ka hoogganu Muhammad Hamdan Dagalo namtichi jechuun inni ka warra jechuun Darfuri suni Araboota Darfuri ka warra Janjaawid innis Rapid Support Force isaa kunni humna darbatama gargaarsa Suudaan jennuti. Humni isaa kunni maqaan isaa badee jira keessattuu Janjaawidi hoogganuudhaani naannoo jechuun Darfuri keessattuu badii guddaa rakkabsee jira. Ammaan tan maqaa isaa qulqulleessuu fi waraana Itoophiyaa irratti banuuni akka malee isaan gargaara. Weerara daangaa irraa ka Itoophiyaa ka ammaan tana lafa Goojjam Gondarii lixaa warra deebisee kana ka godhaa jiru yookaan ammoo ka hoogganaa jiru keessa namni tokkini Muhammad Hamdan Dagalo kana. Muhammad Hamdan Dagalo yeroo ammaan tana fudhatamiinsi isaa akka malee dabalaa jira. Kanaafuu warri kunniin waraan Abiy Ahmed irrattu lallabu Itoophiyaa Abiy Ahmed irrattu lallabu akka danda'amu ka dubbatamaa jiru. Waraani isaanii kun jechuun karaa Itoophiyaatiin akkamittu deemaa jira. Karaa Itoophiyaatiin humna adda addaatu jira. Humni jalqaba ka jiru Biltsiginnaa Amaaraati. Biltsiginnaan Amaaraa lafa Gondar lixaan deeffannu malee duunee argamnaa jechaa jirani. Kanaafuu Abiy Ahmed yeroo ammaan tana Suudaanii wajjin wal loluu qabaa. Suudaanii wajjiidhaan gara waraanaatti deemuu qabaa jechuudhaan akkasittuu yaada isaanii kana dhiyeessaa jiranii. Suudaaniin lafa kenna ka Gondarii nurraa fudhattee adabamuu qabdi humni Suudaan yaraadhaa dadhabaadhaa jechuudhaan dubbachaa jirani. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed Suudaan duuba qaamaa sadaffaattuu jira jechuudhaan harka Misrii ka dhokataa ta'etti mul'achaa jira. Gara waraana Suudaanii kanatti deemuu fi jarjaraa hin jiru. Dubbiin akka junta Hewwahaatitiin wal loluu hin fakkaattu. Biyyoota birmadummaa alaabaa qaban, reediyoo qaban, miidiyaa qaban, dippiloomaasii qaban, dinagdee uf duuba qaban, gareelee jechuun adda addaa uf duuba qabaachuu danda'an. Suudaan biyya Arabaallee deeggaramuu dandeettu. Miseensa liigii Arabaa yookaan ammoo miseensa gurmuu Arabaati. Misriitu duuba jira. Abiy itti jarjaruu hin barbaanne. Yeroo ammaan tana Suudaan loluu miti. Suudaan irratti duula banuu miti. Ittisuutu nu gargaara. Yaadni jedhu mootummaa Abiyyi keessatti dubbatamaa jira. Mootummaa Suudaan dadhabsine kan caalakkinni lafaa hin babal'ifanne lafaa hin qabanne goone yeroo gaarii yeroo nu dhuftu eegganne gaafa tokko mootummaa Suudaan riphne dagachiisne lafirra deeffannaa ka jedhu kaayoon sunini mootummaa Abiyyi keessa jira. Warri Amaaraa ammoo ajaja mootummaa federaalii eegachaa jirra. Humni keenya qophaa'ee dhaabbatee Suudaanii irratti lola banne lafa qabachuu fi qophoofne jirra. Yaada kan lamaantu wal dhahee jira. Yaada kan lamaantu wal dura dhaabbatee jira. Yaadi lamaanii wal dura dhaabbate kunini akkamiin akka inni furamu ammatti deebiin hin jiru. Maaliif Abiyyi deebii kan inni qabaachuu dadhabeef waraanii Abiyyi Tigraahii keessa yoo inni bahe Tigraahii keessa bahee waraanii gar Suudaan yoo dhufe Hewwahaati deebi'ee ijaaramaa Sodda jedhutu jira. Hewwahaati deebi'ee mootummaa naannoo Tigraahii ka dhiyoo kana ijaarame haarawaa diiguu dandayaa Sodda jedhamutu jira. Sababa kanirra kan kahe namni Abiy Ahmed warri gorsaa jirani Hewwahaati wajjin waraana jalqabni haafit nuti miidhaa guddaa turatu dhaqqabaa jira. Namni akka malee du'aa jira. Warri gara Tigraahitti bobba'aa jiru gaddeebi'aa hin jiran ergamu malee gaddeebi'aa hin jiran lafa qabachuun salphaadha garuu biyya bulchuun salphaa miti. Lafa qabanne kana haa bulchu nuti
bulchiinsa kenna hundee gad haa dhaabnee haa ijaarruti. Beenishaangul Gumuzii keessatti rakkoon bira dhalattee jirti. Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti jaalatamiinsa yookaan ammoo fedhiin uummata isa duuba hin jiru, deeggarsi uummata isa duuba hin jiru. Warri Amaaralleen waraan Tigraahii kan itti seenee amma keessa bahuu dadhabee jira, qeeqaa jiranii. Waraan Suudaan itti seenee yoonni ammoo waraan kan keessatti injifannoon hin galle taate waraan kan hoogganuu hin dandeenye. Aangoo gadhiisu waan jedhamuun duuba itti mul'achaa jira. Karaa kanaanii innilleen jechuun mooraalii ammaan tanattu jechuun odoo waraanni Tigraahii deemaa jiru. Waraanni Tigraahii karaa dippiloomaasiitiin kasaara hama Abiyyi irratti dhaqqabsee yeroo ammaan tana duguuggaa sanyii maayikaadiraa keessattuu ta'ee fi waraana Abiyyiitii fi milishoota Amaaraatii fi faannoo qubitti qabaa jiranii karaa biraatiin ammoo gargaarsa namoomaa ittisee pireesii daangessee araaraa fi gurra kennachuu jate hawaasa addunyaa tuffate jedhame karaa dippiloomaasiitiin qeeqa guddaattu Abiyyi irratti dhiyaachaa jira. Abiyyi bifa kanaa fi Suudaan wajjin lolaa keessa seenuu fi fedhii hin qabu garuu Abiyyi yeroo kamittuu jechuun fedhii isaatiin waguree hin beeku. Warri Amaaraa kaas duuba jiru kun harka isa micciiruudhaan harka isa micciiruudhaan waan fedhan akka isaan inni godhuu ni danda'anii. Kanaafuu waraana gara Suudaanii kanallee odoonni hin barbaanne Abiy Ahmed jechuun harka micciiranii gara waraana sunittu akka inni seenu godhuu danda'anii sodaan jettu bifa kanaanu deemaa jiranii. Haala ammaan tana jiruun Itoophiyaa fi Suudaan walittu akka malee gaarreffachaa jiranii. Suudaan waraan ishee gara daangaa Itoophiyaatti dhiyeessa akka jirtu kadhagamee jiru. Itoophiyaanis karaa daangaa Amaaraatti meeshaalee waraanaa akka qaqqabdu geessa akka jirtu kadhagamaa jiru. Warri Amaaraa milishoota akkuma 20 haga 30 ta'anii leenjisanii waraanaa fi qopheessa akka jiranii kadhagamaa jiru. Haa ta'uuti malee waraana federaalitii fi beeksisa waraana baasaa jiranii namni galmaayaa namni waraana fedhii akka hin qabne dhagahamaatu jira. Karaa kanaanii kakkanattu jira. Eertiraan biyya biraa kan waraan kan keessatti hirmaachuu dandeettu jedhamu. Eertiraan karaa Hajar karaa kasalaatiin karaa jechuun setiti. Eertiraan jechuun Suudaan wajjin daangaa dheeraa qabdi kiiloomeetirii 600 waraan ishee dhiyeessitee jirti. Garuu akeekkachiisii cimaan Eertiraan biyyoota Arabaa irraa argattee jirti. Fedhiidhaan Abiyyi gargaaruu fi fedhiin isiin qabdu ka duraa suni ammaan tanatti waan jiru hin fakkaatu. Maallaqee waraana Tigraahii ka Abiyyiin kaffalleeffattu jira. Lafti Eertiraa ka Tigraahiin qabattu jedhame lafa hin deebiinittu jira. Kukkunin hundinuyyuu rakkoo uumaa jira. Kanaaf Eertiraan waraana Itoophiyaa wajjin dhaabbattee Suudaan loluu deemuun rakkisaadha. Karaa biraatiin ammoo Suudaan duuba Misiriitu jira wanni jedhamu tokkini ka'ee jira. Suudaan duuba Misiriitu jira qofaayyuu odoo hin taane Suudaan duuba Misiriin jiraachuu bifa qabatamaadhaan jeettilee waraanaa gurguddoo miigotaa fi xayyaara Ameerikaa bombaardeer ka bombii buusanii gurguddoo biyyoota Afrikaa ka qaban keessaa Misiriin biyya isii qofattu qaba. Meeshaalee waraanaa ka bombii gurguddaa buusuu danda'anii kan hundaayyuu karaa Suudaanii ergitee jirti jechuudhaan dubbatame jirani. Itoophiyaa fi Suudaan magaalaa Qaahiraa jechuun yookaan Alqaahiraa magaalaa Kaayirootii fi daangaa Itoophiyaa ka Suudaanii kana deemaa fi deebinii maayilii 2,500 oli akka gariitu ammoo deemaa fi dhiifama deemaan qofti maayilii 2,500 maayilii 5,000 oli jechuudha deemaaf deebin. Xayyaaree Suudaanii xayyaaree Misrii yoo Suudaan durii hayyama hin kennee fi asii achi deemanii loluu hin danda'ani maal jennaan dandeettii qilleensa irrattu boba'aa guutachuu hin qabani jedhamee ture. Ammaan tan ammoo xayyaarii Misrii kunin Suudaan keessa qubata daangaa Itoophiyaa irra jira haleellaa godhee deebi'ee qubachuu danda'a sanittu jira jechuudha. Bifa kanaanii kanattu jira. Suudaan waraanni ishee waraana Misriitiin leenjifamaa jira. Misriin waraana ishee kalafoo Suudaan galchitee jirti jechuudhaani miidiyaaleen Arabaa gabaasaa jirani. Suudaan waraana ishee 300 ka waraana Suudaanii kibbaa leenjisuu gara jechuun Jubbaa ergitee jirti. Jubbaa jechuun Suudaanii kibbaati. Kanattu jira. Karaa biraatiin ammoo biyyoonni liigii Arabaa dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa irratti Suudaanii fi Misrii wajjin dhaabbachaa jiran. Misriin kanaan dura biyyoota liigii Arabaatiidhaan deeggaramti. Suudaan Itoophiyaa deeggaraa turte. Amma Suudaan akroobaatii hojjattee Misrii jalattuu deebite. Misrii wajjin dhaabbachaa jirti.
Itoophiyaan kanaan durattu abdiin ishiin qabdu yoo biyyoonni liigii Arabaa yookaan ammoo gurmuun Arabaa yoo biyyoonni gurmuu Arabaa Suudaanii fi Misrii gargaaran taate Israa'el Itoophiyaa gargaartii falaasam jedhamutu yaada jedhamutu tura. Israa'elii fi Suudaan dippiloomaasii isaanii haaromsanii jiranii ammaan ta'u warri Addis Fiqir jaalala haarawattuu jiranii Israa'el beekamtii biyya Suudaan irra argattee jirti. Akka bara 1978 Anwaar Saadatii beekamtii Kaampi Deevid Ameerikaa keessatti Israa'elii akka kennesanii Hamdan muummichi ministeera Suudaan Abdallah Hamduuk Abdul Fattah al-Burhaanii fi akkasumas muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu gada pirezidaant Doonaald Tiraamp waliigaltee haaromsanii Suudaan Israa'elii beekamtii kennite jirti. Ameerikaan qoqqobbii Suudaan irratti goote irraa kaastee jirti. Suudaan tarree biyyoota shororkaa keessa kaastee jirti. Yeroo ammaan tana Ameerikaanii Itoophiyaattu durii akka jechuun utubaa dippiloomaasii Ameerikaa ka gaafa Afrikaa taate ammaan tana immoo hariiroo gosuun Suudaan wajjin akka qabaachaa jirtu kadhagamaa jiru. Itoophiyaan karaa Israa'el irraa gargaarsi ishiin argachuu dandeettus akka malee diqqaa akka taate ka dubbatamaa jirtu. Israa'el karaa basaasatiin karaa waraanaatiin mootummaa Suudaan karaa hundaanuyyuu akka ceesisuu barbaaddu fi keessattuu teekinooloojii qonna ammayyaa Suudaanii dhiyeessuudhaanii gammoojjii Suudaan akka misoomsuu danda'an irrattu hojjechaa akka jiranii ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo hidhaanii guddichi laga Abbayyaa karoora mootummaanii Misrii bishaan Israa'elii fi gurguruu fi qabu kaafaa shaalleessu jechuudhaanii Suudaanii fi Misrii fi Israa'el dhimma kan irrattu hojjechaallee akka jiranii kadhagahamee jiru. Daawwattoota kan jaallatamoo fi kabajamoo mata dureen bara 2021 keessatti hariiroon Itoophiyaatii fi Suudaan dhimmi daangaa hammaachuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Abiy Ahmedii bara kanatti Tigraayinuu hin tasgabboofne Suudaan irratti waraan hin banu jechaa jira. Warri Sodda Abiyyiitti lubbuu fida lafa Gondarinuu deebisaa jechaa jiranii. Yeroo ammaan tana Abiyyi qofaa miti obbo Dammaqee Mokkonninii itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaa ka lafa kana durii dabarsee Suudaanii fi waliigalteen kenne jedhame muddamee jira. Amaarii yookaan si'ariina yookaan lafa nuu deebisi jechaa jiranii. Waan kanaanii ammaan tana biltsiginnaa keessattu raafama siyaasaa guddaan akka jiru kadhagamaa jiru. Daawwattoota kan jaallatamoo fi kabajamoo karaa kanaanii akkasittu deemaa jira. Mootummaan Itoophiyaa Suudaan lafa kiyya weerartee himata inni jedhee himate mootummaan Suudaanii kijibaa jedhee dubbatee jira. Kana ka dubbatee hoogganaa waraana Suudaanii Abdul Fattah al-Burhaanii waggaa 56ffaa waggaa 65ffaa bilisummaa Suudaanii ilaalchisuudhaanii haasawaa godheenii akka taate ka dubbatame. Suudaan Jaanawaarii takka ammajii takka bara 1956 Misrii fi Ingilaand jala bilisummaa ishii argatte. Misriin ka Ingiliz jala bilisa baate bara 1922 yoo taatu Suudaan bilisummaa ka argatte bara 1956 haga bilisummaa argatte waggaa 65. Suudaaniin yaadannoo waggaa isii ka bilisummaa yookaan guyyaa isii bilisummaa 65ffaa ilaalchisuun hogganaani mana marii birmadummaa Suudaan olaanan obbo Abdul Fattah Brigadier General Abdul Fattah al-Burhaanii Itoophiyaa lafti nurraa weerarre hin jiru, lafti nurraa qabanne hin jiru, saamichi nu geggeessine hin jiru, miidhaan nu dhaqqabsine hin jiru, lafa daangaa kennaa ka seerii addunyaa nu beekane deeffanne jechuudhaanii dubbatee jira. Rakkoo ammaan gadi jirtu rakkoo ammaan gadi haftee Itoophiyaa wajjin gara waraansa seenuu hin barbaannu karaa nagayaatiin fixachuu barbaanna jechuudhaanii mootummaan Suudaan tarkaanfii inni fudhate tarkaanfii birmadummaa isaa kabachiisuu fi ajjecha yakka takka malee waraana Itoophiyaa irratti waraanii Itoophiyaa fi milishoonni shiftaanii Amaaraa raawwatanii haaloo bayuu fi akka ta'e ka dubbatame. Mootummaan Itoophiyaa lafa deeffadhaa jedhee yoo taakuu takka yookaan ammoo ciqilee takka biyya Suudaaniittu ka darbu taate mootummaan Suudaanii haaloo bayuu fi haleellaa adabbii cimaa qabuu deebisuu irraa shakkii waan tokko akka hin qabne
ollaa fi diinaa fi firii nu beekuu qaba jechuudhaani haasaa guyyaa bilisummaa mootummaa Suudaan yookaan biyya Suudaanii ka waggaa 65ffaa irrattu Abdul Fattah al-Burhaan akkasittu haasaa godhe. Haasa'ii Abdul Fattah al-Burhaan kunini haasawa akka malee miira guddaa qabuu fi onnachiisadha jechuudhaani miidiyaan Suudaan wal harka fuudhaa gabaasaa jiranii. Abdul Fattah al-Burhaan injifannoo dhiyoo kana waraanii Itoophiyaa irrattu Suudaan argachaa jirtu saniini ka haamilee ta'uulleen hin oolu yookaan ammoo filannoo dhuftu ka Suudaanii kan irrattu waraanii sagalee guddaa akka argatuu fi gara Itoophiyaa irratti lola banuu danda'a yaada jedhu ka cimsee jiru ta'uun isaalleen dhagayamee jira. Karaa biraatiin ammoo Umar Gamar Aldiini namni jedhamu aangoo qabeessi mootummaan Suudaan akka inni dubbatettu lafa Itoophiyaa fi Suudaan irratti wal dhabanii kadaanga bara 1922 mootummaan Minilikii ka Itoophiyaa bulchuu fi mootummaan Ingilizaa ka Suudaan bulchu walii mallatteessanii lafa suni Suudaan deeffatte. Lafa suni abbaa biyyummaa Suudaanii ka mirkaneessu dookiimentiileen yookaan ammoo ragaaleen akka jiru dubbatanii jirani. Itoophiyaan ammaan booda lafa Suudaanii ka birmadummaa isii deebiste kana kabajuu qabdi. Rakkoo kana karaa nagaatii fi araaraan furachuu qabna. Yoo Itoophiyaan rakkoolee jirtu karaa humnaatiin ka furanni jettu taate mootummaan Suudaan humnaan deebisuu fi dandeettii qaba jechuudhaan dubbatamee jira. Haasanii Abdul Fattah al-Burhaan. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan illee kanuma fakkaata. Haasanii kanaan durattu Mohammad Hamdan Dagalo hoogganaan jechuun Sudanese Rapid Support Force godhelleen jedhamulleen kana waan gosa kanattu jira. Haalii Itoophiyaatii fi Suudaan mata duree bara 2021 guddaa tahuu akka dandayu ka gabaafamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasa fi odeeffannoo kenna ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Mee amma sa'aatii gabaabduu nu hafte keessattuu mata duree irra haasawaa jirru wantoota gaggarii odeeffannoo gaggabaabduu isin biraanii geenne achiin boodattu sa'aatii biraa immoo bal'ina oduu ammaan tana gaggabaabduu isinitti himne kanaanii walittu deebi'uu deemna. Dhaabbanni Odaa jedhamu. Dhaabbanni siyaasaa Odaa yookaan ammoo gamtaan Dimokiraatawaa Oromoo murtiin boordiin filannoo isaan haqee dogongoraa jechuudhaanii ibsa baasanii jiranii. Hoogganaan dhaaba kana obbo Sultaan Qaasim Gannaa ibsa baasanii murtiin boordii filannoo iftoomina ka hin qabnee fi ka adeemsa seeraa hordofuu qabu hin hordofne jechuudhaan himatee jira. Murtii kanarraa akkamiin akka inni dhaqqabe boordiin filannoo nu beeksisuu qaba. Xalayaa barreessee fi dhaabbilee hundaafuu ergu jedhu kanallee nu erguu qaba jechuudhaan murtiin boordiin filannoo dhiyeesse kunin akka jechuun loogii irraa walaba ta'e nu mirkaneessuu danda'uu qaba jechuudhaan dubbatee jira. Obbo Sultaan Qaasim Gannaa haasawa wajjin goone keessatti yoo boordiin filannoo Itoophiyaa murtii isaa keessa deebi'ee hin geeddartaanani furmaata seeraa ka jiru hundaa hordofuu ni malla jechuudhaan dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo dhaabbilee yoo hayyama dhabdanii dhaabbilee siyaasaa Oromoo biraatiin waldayuu yookaan ammoo tokkummaa uumuu deemtanii jedhee ka gaafadhee wantoota hundaafuu balbaltii banaadha jechuudhaan dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo paartiin Dimokiraatawaa Itoophiyaa ka obbo Lidatuu Ayyaaloo faatii hooggananii dhimma ugguramuu isaa yookaan ammoo haqamuu isaa ilaalchisee ibsaa kennuu fi karoora inni karoorfatee dhorkamee ture. Dhimma ugguramuu ilaalchisee sila paartiin kun ejjannoon isaa maal akka tahee fi maal akka godhu deemuu deeggartoota isaatii fi pireesaa walittuu qabee ibsaa kennuu fi ture. Haa ta'uutii malee ugguraa poolisoonni godhaniini akka jechuun ibsaa suni kennuu hin dandeenye ka godhame. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo biltsiginnaan Somaaliitii fi biltsiginnaan Affaar ammallee akkama wal dhabaa jirti. Lachuu ibsa baasaa jiranii. Ibsa baasaa jiran kanaanii biltsiginnaan Somaalii biltsiginnaa Affaarii weerartummaadhaan yoo himatu biltsiginnaan Affaar biltsiginnaan Somaalii daangaa nutti darbee yakka hojjatee fi dubbii diddibuu fi dursee ibsa baasachuudhaan
naannoo Somaalii balaaleffatee jira. Biltsiginnaan Itoophiyaa rakkoolee biltsiginnaa naannolee jidduutti jirtu kana akka furuu hin danda'amini ka dubbatamee jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo naannoo Tigraay keessatti bara barnootaa kana barattoonni yuunivarsiitii Addigiraatii fi yuunivarsiitiilee biraa karaa madamanii barachuu danda'uun isaanii rakkisaa ta'uun ibsamee jira. Barattoonni yuunivarsiitii Addigiraatii kan guutumaa guutuutti barbadaa'ee akka yuunivarsiitii Meqaleetti baratanii murtaa'ee jira. Karaa biraatiin ammoo bara barnootaa kana ijoolleen naannoo Benishaangul Gumuzii akka naannoo Amaaraa deemanii barachuu sodaatan dubbatamanii jirani. Ummati Benishaangul Gumuzii qa'ee isaanii keessattuu ijjeefamaa jira ka jiran aktivistoonni Benishaangul Gumuz naannoo Amaarattu deemanii barachuu jechuudhaan murtii du'aa ofirratti dabarsu jechuudhaan dubbatanii jirani. Adeemsi kunini muuxannoodhaan ajjeechaa barattoota Oromoo irratti mootummaan naannoo Amaaraa godhanii kanaan durattu mirkanaa'ee jira jechuudhaan dubbatamee jira. Duulii maqaa balleessii guddaan uummata Benishaangul bulguudha nama nyaataa jedhamee nurratti dhiyaate wabii kennaa fi akka shakkiin hamaan nu seenu godhee jira jechuudhaan aktivistoonni Benishaangul dubbachaa jirani. Karaa biraatiin ammoo naannoo Benishaangul keessattuu ajjeechanii uummata Bartaatii fi uummata Gumuzii irrattuu gayuu hammaachaa akka jiru kadhagamaa jiru. Ajjeecha kana akka geggeessaa jiru raayyaa ittisa biyyaatii fi humna adda naannoo Amaaraatii fi milishoota fi faannoo Amaaraa akka ta'anii kan dubbatamaa jiru. Keessattuu godina naannoo Amaaraa Ka'awwii, godina uummata Agwootii fi godina naannoo Benishaangul Kamatakkalii keessattuu ummata Gumuzii irrattu ajjeechan hamaan geggeeffamaa akka inni jiru kadhagamaa jiru. Godina Matakkalee naannoo Benishaangulii keessatti Oromoonni 3,000 ol hidhamanii jiranii sababii isaan hidhamanii fi deeggartoota ABO 5 maqaa jedhuun akka inni ta'e kadhagamee jiru. Warra hidhamaa jiru keessa Abbaan Gadaa Matakkalii akka argamu kadhagamee jiru. Warroonni hidhaman kun mana murtiitti dhiyaatanii mirgi wabiilleen kabajamaa fi akka hin jirre himatilleen akka irrattu hin banamne ka beekamee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo naannoo Amaaraa keessattuu hiriirii gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Sababni hiriirii kun gaggeeffamaa jiruu fi naannoo Benishaangul Gumuzii Matakkalii keessattuu ajjeechaa gaggeeffamaa jiru balaaleffachuu fi akka ta'e kadhagamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo naannoo Walqaaxxii Xagadee fi Raayyaa ka Tigraay jala jiranii akka gara Amaaraa deebi'an gaafatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo Suudaan lafa qabattee akka deebistuu fi waraanni Suudaan irrattu akka godhamullee hiriirii gaggeeffamaa akka jiru kadhagamee jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru itti fufee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo ammaan tana dhufteeni koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa dhimma ajjecha Hacaaluu Hundeessaa duubadhaanii gaaga'amiinsaa Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti dhalate ilaalchisee ibsa baasee jira. Ibsi baasee kanaadhaan ajjecha Hacaaluutiin duubattu wanni tahee duguuggaa sanyii yookaan ammoo jechuun dhiifama duguuggaa sanyii jenne yakka namooma irrattu dalagame crime against humanity jechuudhaani barreessa jira. Barreeffamni kun kafuula 50 of keessaa qabu yoo taate ajjecha mootummaan ajjecha Hacaaluu Hundeessaa duubadhaanii ajjecha mootummaan Itoophiyaa dhaabuu hin dandahin jedhe rakkoolee babal'aa qabatee akka inni bahee ka of keessattuu ibsi kun hammate. Ibsi gadhiifame kun magaalota Oromiyaa hedduu keessatti akka qormaata godhee ka dubbatame. Magaalaa walumaa galatti Oromiyaa keessatti magaalota 38 yoo akkame xiqqaate keessatti qormaatii godhame jechuudhaani qormaata godhame kanadhaan miidhaa uummata nagayaa irra guddina jechuun kan isaan irratti xiyyeeffatanii ajjeecha jechuun warra Amaaraa irratti dhaqqabee jedhamuu fi yookaan ammoo saba xixiqqaa Oromiyaa keessa jiraate kan irratti xiyyeeffatan malee miidhaa Oromoo irratti xiyyeeffatee fi badii mootummaa irratti xiyyeeffatanii ajjeecha Hacaaluutii fi itti gaafatamaa maalii waan jedhamu waan barreessanii miti.
ajjechaa fi miidhaa yaa'aa sammuu ka dhaqqabe miidhaa qaamaatii fi yaa'aa sammuu ka dhaqqabe qabeenya irratti miidhaa dhaqqabee fi buqqaa'insa uummataati dhowwamuu tajaajila fayyaa yookaan immoo miidhamtoonni tajaajila fayyaa dhabuu fi akkasumas haala jechuun warri mootummaa humna itti fayyadame ilaalchisee gabaasii bal'aan kunni akka bahe ka dubbatame jiru. Waluma galattuu haleellanii Hacaaluu Hundeessaa eega ajjeefameen duubatti Oromiyaa keessattuu dhaqqabee yakka namooma irrattuu dalagamee crime against humanity fi yakka jechuun gara jabeennatii fi badii atrocity crime tahuu isaa mirkaneeffannee jirra jechuudhaanii ibsi kunini akkasittuu addeessee jira. Ibsa kana godhuu fi hayyoota seeratii fi qaamii adda addaa as keessattuu hirmaachuu koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa gabaasee jira. Gabaasa fuula 59 bal'aa waan ta'eef gabaasa kan dubbisni as keessattuu maaltu hammatame maaltu jedhame maaltu hin jedhamne ka jedhu sagantaa biraa qopheessinee odeeffannoo bal'aa ka isin biraan gaahuu deemnu tahuu asumaan isinitti himna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo bara 2021 seennee jirra guyyaa har'aa. Guyyaa har'aa miidiyaa hawaasummaa irrattuu namni miira itti dhagahame ibsachaa jira. Miira itti dhagaman ibsachaa jiru kun barri kunni bara injifannoo, bara milkii, bara warri badii tokko malee hidhamanii ka akka Jawaar Mohammad Faatii hidhaa seeraa ala, hidhaa badii irraa bilisa bayanii bara jechuun biltsiginnaan itti dhabamaa taatu, bara koronaan itti dhabamaa tahu, bara jechuun milkiitii fi injifannoo nu haa ta'u yaada jedhamu dhiyeeffamaa yaada sanittuu miidiyaa hawaasummaa irrattuu barreeffamaa jira. Namni hedduun bara waggaa kana jechuun 2021 keessattuu Jawaar Mohammadii bifa adda addaatiin yaadatamee barii 2021 bara koronaa bara Hacaaluu itti hidhamne Jawaaritti hidhame jechuudhaani namni hedduun bifa akkasiituun barreessaa jira akka inni barreessaa jiru ka hubatamaa jiru. Barreeffama bara kana barreeffame wagga haarawaa ilaalchisee barreeffame keessa odeeffannoo takkamee ka jechuun afaan Ingilishtiin barreeffame yaada nam tokko afaan Oromootti isinii deebisee achiin duubatti odeeffannoo tokko isin biraan gahee sagantaa ammaan tana goolabuu barbaada. Oromoon sagalee hin qabu jechuudhaan namni kun barreessa Lu'uul Henokitti barreessa. Oromoon sagalee hin qabu, Oromoon dhageettii hin qabu. Opiidiyoon warra nafxanyoota gammachiisuu fi halkanii guyyaa dadhaba. Warri biltsiginnaa Amaaraa wanni isaan hin dharraanee fi hin gaafanne hin jiru. Opiidiyoon waan isaan fedhaniif dharraan kan deebisuu fi dhakaan inni hin buqqisne hin jiru. Warri kennin fadhiidon yookaan ammoo gadheelen maqaa Oromootiin gurmooftee aangoo irra turuu waan barbaadaniif warra aangoo irra nu tursiisu jedhamanii ka Amaaraa kanaa fi fedhii isaanii guutuu fi wanni isaan hin goone hin jiran. Warri kunin ka maqaa Oromoo dhaawatu ka hireen durattu baastee kunin warra qumaaraa taphatan. Wagga 3 kan keessatti maqaa uummata Oromoo qabsiisanii qumaaraa taphatanii Oromoo waan argate hundaayyuu dhabee jira. Namtichi Abiy Ahmed jedhamu ka biltsiginnaa Oromiyaa hoogganu aangoo irra turuu fi waan nafxanyaan barbaadde Itoophiyaa dabalate waa hunda hin kennaaf. Fedhiin isaa aangoo irra turuu malee waan biraa miti. Uummata kana gammachiisuuf jecha Oromoo irratti waraana bane. Uummata kana gammachiisuuf jecha Oromoo diinomsee hayyootaa fi miidiyaa Oromootii fi qabeenya Oromoo mancaasisaa jira. Warra kan gammachiisuu fi wanni inni hin goone hin jiru. Kanaaf Oromoo waan qabu hundaayyuu dhabe. Yeroo ammaan tana biltsiginnaan Oromiyaa, biltsiginnaan Amaaraa, Mustaafeen, Abin hunduu isaanii waa takkaa godhan. Bu'aa Amaaraa duratti siisu yookaan ammoo bu'aa Amaaraa bakkaan baasun.
Bu'aa Amaaraa durattu siibsu miti yookaan bu'aa Amaaraa malkata akkisiisu miti kana yaaddessu. Waan Oromoo hunda duubattu deebisu warra Oromoo callisisuu fi miidhuu warraatii fi waliigaluu warrattu na aarsa na gaddisiisa. Oromoof Amaarii sila akka uummatattu fedhii warraa wal hin dhabu. Walittuu hin bu'u. Garuu akki warri siyaasaa kun yaadu yoo Oromoon miidhame Amaarii dagaaga. Yoo Oromoon callise Amaaraa darba jechuudhani waan akkasii kanattu jiran. Wanni kun inni akkasumaan ittiin fuftu. Gaafa tokko jabaan Oromoo beekan Oromoo ka akka Jawaar Muhammadi dhalachuun oolu. Daba akkasii kanaaf hammeenya akkasii kanattu Jawaar Muhammadi akka inni dhalatu godhe. Rakkoo Itoophiyaa ka akkasii walirratti kuufamti kanattu Jawaar uume. Jawaar siyaasa Oromoo ni jijjiire. Jawaar siyaasan Oromoo akka siyaasa Oromoo siyaasan Itoophiyaa ni jijjiire. Siyaasa Oromoo ni jijjiire. Siyaasan Itoophiyaa akka siyaasa Oromoo irratti rarra'uu godhuudhani ajandaalee yeroo adda addattu baasaa ture. Namni Itoophiyaa bayyanachiisuu dandamachiisuu dandayu takkachi jiru Jawaar Muhammaditi. Jawaar Muhammadi qabsoo uummata Oromootiin mana hidhaatii gad dhiifama dhiyootu. Ammaa fi mootummaa kanaan waan jedhu uummata Oromoo cunqursuu kamsuu uummata Oromoo saamuu ajjeesuu dhiibaa. Ukamsuu uummata Oromoo dhiisaa sagaleen uummata hundaayyuu kan uummata Oromooillee dabalame haa dhagahamuutii dhaamsa jedhu barreessee jira. Dhaamsa kana kan inni barreesse kanaani waggaa haarawa Jawaar jechuun qabsoo uummata Oromootiin dhiyootu bilisaa bahaa jedhu abdachaa miidiyaa Jawaar Muhammadi hundeessee deeme. OMN ka jedhamu sagalee Oromootii fi sagalee sabaaf sablammii ukkaamsuu fi mootummaan Abiy Ahmedii carraaquu akka jalqabee gabaasaa turre. Saatalaayitii dhaabbata saatalaayitii tajaajila kennu Itiyoosaati jedhamu mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tanattu kireeffatee tajaajila san keessatti OMN akka hin dabalamne godhee jira. Warri achirratti hirmaachuu dandayu warra jechuun abbaan taayitaa biraadkaastii Itoophiyaa hayyama kenneefi qofa OMN irraa hayyamni fudhatamee jira. Kanaafuu miidiyaan sunini akka jechuun tarree saatalaayitota Itoophiyaa ka Itiyoosaati irratti darban keessa hin jirre dhagame jira. Mootummaan Itoophiyaa jechuun wanni inni godhe tiraanispoondarii bitatee saatalaayitiin bakka tokko irraa akka inni darbu godhe. Akkuma jechuun Arabsaat, Naayilsaat, Yuutelsaat faatii godhanii kana. Kun jechuun OMN qilleensirraa hin buusu, OMN qilleensirraa hin ugguru. Garuu tarree saatalaayitota Itoophiyaa ka diishiin gama tokko deebi'ee daawwatamu keessa OMN fi keelloo miidiyaan hin jirani. Jawaar Muhammadi miidiyaan isaa jechuun OMN miidiyaa Oromoo ta'ee jira. Keelloo wajjin ta'ee bakka biraatti argamuu ni danda'a. Warri Oromoo jechuun torbaan kana Abiy Ahmedii wantoota Jawaar dhiisee deeme hunda balleessuu fi itti jira jechuudhaan himachaa jirani. OMN akka daawwatamuu fi akka jaalatamuu fi OMN sagantaa babbareedaa qabaatee odeeffannoo gaarii qabaatee jennaan uummati ni daawwata. Sanirratti hojjechuu akka inni qabu asumaan dhaamna fi daawwattoota kan jaalatamuu fi kabajamoo waan nu daawwattanii hordoftanii fi ulfaadhaa waan nu qoqqooddanii fi maamila nu godhattaniif illee galanni keenya dachaadha. Sagantaan keenya kaarraa hagasuma qofaa miti. Boodallee dachaanii odeeffannoo isin biraan gaayuu deemna. Waggaan barana kun waggaa milkii, waggaa injifannoo, ka nagayaatii fi fayyaa isinii haa ta'uuti. Nagaan oola, nagaan bula.